namtichi sana isiniif nama ajaa'iba. Ani jedhe gara amantiitiin sila kiristaana jedhe ani kiristaana nama kana waan inni irraa baradhe jedhe nama Muhammad jaamu kana waan inni dhufeen kana irraa baradhe jedhe Yesuus fakkeenya naa ta'uu hin danda'u jedhe. Biyya bulchuu keessa fakkeenya naan ta'u jedhe Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos hoogganaa biyyan qabu jedhe beeytulmaal baankii godhee mootummaan inni gartee hoogganee biyya inni bulchuu ture hin jirtu jedhe. Waliigallee deebi'an maal jedhe nama haadha manaati hin qabne ilmaan hin qabne fakkeenya akkamittiin godhadha jedhe waa'ee ilmaanii naa dubbachuu hin danda'u waa'ee bultii dubbachuu hin danda'u jedhe ajiib. Waliigallee lola lolee hin beeku jedhe qabsaa'ee hin beeku lola lolee gartee biyya takka gartee nagaan bulchee nama duulanii beeytanii duulii loleen jirtu akka itti lolan hin beeku akkamitti gartee nama kana fakkeenya godhadha jedhe waa hedduu dubbate amata sagal maal duraan waan sallaale narraa inni irraanfadhe malee kitaaba Michael Hart fidadha namni kun akkanatti kaayeti nabi Muhammad gartee inni nama tokko jedhe sababa isaati nama tokko ka lubbuu inni gartee an kitaaba dubbisee jedhe quraana dubbisee namtichi afaan arabaa qaree dubbisee nabi Muhammad lubbuma isaati nama lukkuu takka qaleen argine jedhe lubbuu takka ajjeesaa jedhee ammas ajajee nama tokko gartee fidee addunyaa nama addunyaa bulche jaarraa san jedhe sanuu nama baadiyyaa keessaa ta'e nama yeroo sanitti jaarraa gartee dukkanaa san keessa ta'e gartee namni kun osoo kijibaa kan ta'u taate jedhe hin jiru inni biyya lafaarraa hoggantoonni isaa hordoftoonni isaa dabaluu malee inni irra jedhe numa hordofa malee numa dabalama malee nama tokko yeroo inni jiru san qofa cunqursee bulchuus akka bulchuutti heddummeeffatus yeroo inni addunyaa irraa boqote dhumatte jedhe waan isaa yeroo sanirra arra dabalte jedhe gartee waan kana foorsiidhaan dirqamaan ajjeechaadhaan akkanatti amantiin islaamaa dhufte yoo jedhan hin fudhadhu jedheen gartee maatii fira kiyya keessaa nama islaamaatiitu jira jedhe nama kana gartee Muhammadiitu mana hidhaa gartee qopheessee itti hidhu yoo inni islaamummaan fudhanne godhee maatiin islaamoo itti himu maal jechuudhaaf qoradhaa jedheen uummata Ameerikaatiif gartee niwusii miidiyaa guddoo irratti isaanii dabarse jedhan. Uummanni keenya akkanatti dura deemee dubbisa yoo dhugaallee fudhachuu baatte dhugaa nama tokko dho'isuu hin qabdu gartee dhugaa nama tokko faranjiin waan kanan jaaladhuu siin jetti nama tokko maal naan jedhe nama hojii dalaynu. Muhammadiin meeqa farra kaa'e? Tokko farra kaa'e. Wallahi lazim tokko farra kaa'e. Michael Hartiin tokko farra kaa'e. Michael Hart tokko farra kaa'e. Ani kiristaana jedhe akka kiristaana silaa Yesuus Kiristoosiin hordofa tokkoffaa silaa isaan kaa'e jedhe. Fakkeenya naa ta'uu hin danda'u jedhe boo biyya keessatti maatii keessatti qabeenya keessatti hogganuu keessatti duula keessatti maaliin godhadha jeegaayyee maaliin godhadha gartee mirga namaa keessatti illee waan dubbate har'a gartee yaani Ameerikaan mirga namaa jettu yeroo sanitti waan inni godhuu ture jedhe gartee uummanni akka isa hordofuu ture uummanni akka itti gartee yaani nagaan jiraachuu ture gartee ummata isaa kan gartee miidhe gartee waa fidee inni akkasitti gaadiisaa miti beektanuma haasawa miti waan qoqqoraterra ummata isa miidherraa gartee qabaatan kana biyya isaa gallakkisee namaa dhiisee yeroo dheertuu booda deebi'ee biyyaas fudhatee ummata bulchuu ture jedhe boo nama tokko hin ajjeesin argine jedhe darra taate ja'anii malee akka jedhe ummata Ameerikaatiif isin waa sadiitti amantan jedheen tokkoffaa isin waan itti amantan miidiyaadhaatti amantan jedheen waan namni sitti himu gartee lammaffaa maal jedheen waan gartee doktora keetii duuto yoo isin jedhe waan doktorri isin jee amantan jedheen waan waaqaa dhiiftee sadaffaa wangeelatti amantan jedheen isin gartee jecha tokko koot godhatee doktor Zaakir Naayik gaafa inni xiqqaasa isaa fi eenyu amma diidaatirraa godhatee akki jedhe ummata kiristaanaa tokkoffaa waan inni gartee ummata keenya kana duubatti hambise jedhe wangeela baayibila yeroo hunda new version dhufu kana sammuu isaatii miti kitaaba namni gartee barreessee itti fidu kanaatu ummata kana duubatti oofu jira jedheen ummata kana kitaaba waan sadeen kana jedheen soon sanamaan isin jedhan namni waa dubbise faranjiin harkaa waa dubbisu jara keenya guyyaa tokko hin dhabdu yoo akkam dhabde gaazexaa xiqqoo takka bakka gartee shaa'iduu idutti waa dubbise namni keenya waan dubbisu gartee amma iskoolara amma gartee ulamaa'ii isaanii ummata kiristaana kana yoo qabatte ulamaa'iin keessa ka addunyaarraa tokkoffaa ka amrii diinaa keessaniitti deebistan fatwaa gaafattan fidaa jedhaniin hin beekan faranjiin iskoolara qabdi biyya faranjiitti biyya Awurooppaa nama jala deeman iskoolara akkuma gartee ulamaa islaamii jala deemuu qaban jarri keenya kun nama tokko hin qabu anuma sin jetti hundi takka afaan Oromootu dubbisuu barreessuu hin dandeenye ani wangeelaan naa barsiisaa nam takkatti naa jamu jetti nafsiitii qofa sin jetti
gartee warra gartee eenyotani hayyoonni isaanii wangeela kanarraa boqonnaa aayaa irraa dhabame gaafa itti dabalame guyyaa itti dabalame nuzuula isaa sababa isaa beekan akkuma nuti waan jennu kanatti boqonnaan tun takkijibaati gaafa akkana itti dabalamte nama akkana itti fide jedhanii uummanni isaanii himan jara keenya yoo tana jetteen nuti hin fudhannu sin jedhan irraa irro gaafa Maatiyos irraa irratee jira gaafa itti dabalame jamsi gartee namticha kan amma eenyu jettanii maqaa isaa eenyu kan kitaaba James eenyu King James kana namtichi kun qawmii luuxii bar Virgin here. haadha isaa ajjeese qawmii luuxii warra gartee warra Biriti warra UK ti gartee akkaataa mootummaatti fudhate qaba namtichi kun qawmii luuxii warra dhiiraa wajjin gartee wal fuudhu jiran namtichi waan kana katabe subhanallah laala nun laallatu sin jedhan so akkanatti waan kanaa turte akkaataa itti faca'uu ture maqaan kun akkamitti moggaafame silaa jedhe gartee hayyuun isaanii tokko Isaan ilmi Maryam Yesuus Jesus Palestine biyya Palestine dhalate maqaan Palestine keessa Maatiyos jedhu Araba keessa Araba uummanni kuni Maatiyos gartee Matthew John Mark warri jedhamu kun hin jiru jedhe irra seenatti illee irra maqaan kun eessaa dhufe Awuroopa warra biraati akkuma godaansaan biyya san dhaqanitti maqaa kanaas godaansumaan itti nuuf fidanii jedhe hin jiru. Masaniif inshallah waa hedduudha. Kanaaf namni keenya waa dubbisaa hin jiru maan isin hin jedha. Aaruurra waa dubbisaa amantiin lama dhugaan taatu takka qofaa dhuga. Takka qofaa dhuga amantii namni namaan filu beeka.